Turizimii Oromiyaa geggeeffamaa jiru irratti muuziqaa dhiyeessaniiru. BBC'n garee artistootaa kanneen keessaa tokko kan ta'e Ankaamii Sharpaa, Ekee Sharpaa fi garee kana qindeessuun kan fide Hamzaa Kadir Waariyoo waliin turtii taasiseera. Aadaa fi jiruuf jireenya hawaasa Itoophiyaa arguu isaatti gammaduu kakaasu Ekee Sharpaa gara fuulduraatti hawaasi isaa Itoophiyaa dhufuun aadaa as jiru akka daawwataniif akka hojjetus hima. My name is Ekee Sharpaa from Nepal. We are the participants about this Oromoo. Maqaan kiyyaa Ekee Sharpaadha. Nepal irraa dhufe. Sagantaa torbee turizimii Oromiyaa irratti hirmaachuuf dhufne. Dhufnee Itoophiyaa arguu keenyatti baay'ee gammanne. Aadaa wal jijjiiruuf Nepal irraa kaanee dhufne. Uummanni Itoophiyaa buna isaanii akkaan ajaa'iba ta'een nu simatan. Bunni Itoophiyaa gitan qabu. Guyyaa guutuun dhugaa oole. Nepal biyya guddina turizimiin beekamtuudha. Misooma turizimii guddaatu jira. Gaara addunyaa irratti guddaa ta'e qabna. Gaara Everest. Erganas dhufee qabeenya uumamaa hedduu argeera. Bosona qalbii namaa hawwatu, teessuma lafaa babbareedoo, akkasumas aadaa jiruu fi jireenya kan uummata Nepal waliin wal fakkaatu argeera. Ani immoo hojiin koo namoota gaarreen daawwachiisudha. Garuu gara fuulduraatti namoonni hedduun dhufanii aadaa as jiru akka ilaalan nan hojjedha. Hamzaa Kadir Waariyoo ammoo garee artistoota Nepal irraa dhufan qindeessuun nama fidedha. Garee kana akkamiin Nepal irraa qabatee akka fide BBC'tti himeera. Biyyi jiraadhu Awustiraaliyaadha. Hariiroo Awustiraaliyaa fi Nepal irratti hojjechaa waan tureef hawaasa Nepaalii wajji intigireeshina yookiin immoo wal simatiinsa gaarii waan qabuuf hawaasa Nepaalii wajji walitti dhufeenya gaarii sadarkaa mootummaatii fi akkasuma immoo hawaasa gajjallaadhaatii wajji waan hojjedhuuf waa'ee gadaa irratti hedduun qorannoo godhee jira, kitaabas barreesseen jira. Kanarraa kan ka'e akka torbaan turizimii Oromiyaadha adde lalisee wajjin yeroo dheeraadhaaf hariiroo qabaachaa turre dhimma Oromiyaadha promoot godhu irratti akka goodwill ambaasaddaritti hojjechaa ture tola ooltummaadhaan. Sababa kanaaf maalii fi torban Oromiyaadha kana addunyaalessa godhuu hin dandeenye kan jedhu yaadni anumarraa dhufe. Kanarraa approach godhee isinilleen baay'ee nama cimtuu waan taateef fudhannee kaka'umsa kana fudhannee yoo waan kana jibbaata goone hoo akkamii kan jedhu irratti jechuudha jarri kun kan dhufuu danda'an. Hamzaan uummata Neepaalitti guddoo dhiyaata. Kitaaba waa'ee biyya isaanii beeksisu barreessuunis dhiyeenya achitti eebbisiiseera. Uummata duudhaa fi aadaa ganamaa kunuunsuun fakkeenya ta'e kana waliin muuxannoo wal jijjiiruun bu'aa qabu ibsa. Biyya isaanii promoot godhuudhaaf kitaaba tokko barreessee ji'a tokko dura achitti eebbisiifne jechuudha. Kanarraa wal amanuu fi walitti dhiyaachuu akka nama isaaniitti na fudhachuu jechuudha. Amma kanaa gartuu wayaa isaanii uffadhe. Garummoo asitti maal garsiisaa jirra? Isaan kun akka dhufanii aadaa keenya, seenaa keenya, qabeenya biyya keenya kamitti akka barachuu danda'an riqicha yookiin immoo biriijii san uumnee gadaanis sirni qabnus holistik approachidha ilma namaatiif dhaabbate. Waan ilma namaatiif dhaabbate hunda uf qofaadhaaf yaaduu osoo hin taane sanduuqa ala baanee uummata addunyaa hunda hammachuu akkamitti akka dandeenyu of bira dabarree nama biraatu akkamitti tajaajiluu akka dandeenyu garsiisuudhaaf akka fakkeenyaatti jechuudha. Waan kana promoot waan godhuuf turizimiin illeen anilleen xiyyeeffannaadhaan hawaasa wajji waa'ee aadaa, waa'ee afaanii, waa'ee qabeenya uumamaa, mirgoota isaanii kanneen hunda ka uummata keenyaatis ka biyya kanaatis akkamitti akka baratan aadaa kana wal jijjiiruu yoo jiraate namni tokko biyya alaa deemee waa'ee kana promoot godha jechuudha. Isaan dhufanii daawwatan nutilleen deemnee muuxannoo wal jijjiirra jechuudha. Akkasitti walii wajjin biyyallee misoomsuu dandeenya. Sammuu ilma namaatiin illee akkasitti misoomsuun danda'ama jechuudha. Aadaa fi duudhaan Oromoo kun addunyaa irratti akka beekamuuf hojiin kun jalqabbii murteessaa ta'uu ka'eeru. Hamzaan gara fuulduraattis hojii kana irratti xiyyeeffatee akka hojjetu kaanis kana irratti akka hojjetan dhaameera. Asitti dhaabbatu kun akka fakkeenyaatti dhihaate. Fakkeenyi kun immoo namoonni individuaaliin artistoonni professional jiran kunniin gara sooshaal miidiyaadhaatiin gara miiliyoona 1 fi 2 ol warra followersii qabantu jira. Akka vaayiraalitti deemuu danda'a odeeffannoon kun jechuudha. Biyyoota ollaadhaa konfidensii horatan. Biyya akkasiitis dhufee bakka akkasii ardii Afrikaadhaa ejjetan, ardii Itoophiyaadhaa, ardii Oromiyaadhaa irra ejjetan nutilleen akkana kan jedhu yaada akkasii qabaatan. Achi booda immoo namoota waan kana hojjechuudhaaf irratti xiyyeeffannoo qaban, namoonni mul'ata qaban, approachii akkasii yoo qabaatan, hoffulii waggaa dhufuuf immoo biyyoonni hedduun akka hirmaatan fakkeenyummaa kana fudhatanii waan guddaadha jedheetiin yaada nutilleen irratti hojjechuu qabnaan jira. Darbee godaantonni hedduu qarqara Jibuutiitti galaanatti dhidhimanii du'anii fi achi buuteen isaanii dhabaman hunduu lammiilee Itoophiyaa ta'uu dhaabbanni godaantota idil addunyaa IOM beeksise. IOM galgala kanaa BBCf akka mirkaneessetti namoonni bidiruurra turanii fi kanneen du'an 45 hunduu lammiilee Itoophiyaati hiikaa fixasa. Kibxata darbee godaantonni lammiilee Itoophiyaa ta'an Yemen irraa gara Jibuutii osoo deebi'aa jiranii dallaalonni seeraan alaa nama daddabarsan qarqara bishaan Jibuutii yoo gahan eegdotaan daara galaanaa arguun namoonni bidiruu keessa turan daakanii akka ce'aniif dirqisiisanii bishaan keessatti buusan jedhe dhaabbanni godaantota idil addunyaa. Biiroo Konsiilaa Itoophiyaa Jibuutii jirutti gorsaa ministeeraa kan ta'an obbo Tamasgeen Adaraa BBCtti akka himanitti balaan kun kan mudate godaantota bidiruu lamaan deemaa turan irratti yoo ta'u godaantonni kun Yemen irraa gara Jibuutii osoo deebi'aa jiraniiti. Dhaabbanni godaantota addunyaas gamasaan balaan suukaneessan kun kan mudate qarqara bishaan Jibuutii iddoo Oboog jedhamutti yoo ta'u dallaalota seeraan ala nama daddabarsaniin bidiruu irraa bishaan keessatti buufamanii namoonni hedduu beeksise. Balaa qarqara Jibuutiitti torbee kana mudate namoonni 45 yoo du'an hedduun isaanii achi buuteen isaanii hin baramne. Godaantonni kunneen fedhii isaanii Yemen irraa gara Jibuutii osoo deebi'aa jiranii balaan kun isaan mudachuu himan. Konsiilaa Itoophiyaa Jibuutii jirutti gorsaa ministeeraa kan ta'an obbo Tamasgeen Adaraa. Kanneen balaa kanarraa lubbuun hafan akka jedhanitti namoonni 300 ol bidiruu lamaan Yemen irraa kaanii gara Jibuutii deebi'aa kan turan yoo ta'u bidiruun tokko nama 100 yoo feetu isheen
isheen lammaffaan ammoo godaantota 210 feetee deemaa turte. Dhaabbanni godaantota idil addunyaa qaamolee mootummaa waliin ta'uun kanneen galaana keessatti dhidhiman baraaruuf tattaaffii godhus reeffa lammiilee Itoophiyaa 45 erguu fi kaan ammayyuu barbaachatti akka jiru beeksise. Konsiilaan Itoophiyaa Jibuutii jiru BBCf akka mirkaneessetti hanga ammaa namoonni 197 baraaramaniiru. Galgala kana BBCf akka mirkaneessetti namoonni bidiruurra turanii fi kanneen du'an 45 hunduu lammiilee Itoophiyaati. Hiikaa fi tasa. Kibxata darbe godaantonni lammiilee Itoophiyaa ta'an Yemen irraa gara Jibuutii osoo deebi'aa jiranii dallaalonni seeraan alaa nama daddabarsan qarqara bishaan Jibuutii yoo gahan eegdotaan daara galaanaa arguun namoonni bidiruu keessa turan daakanii akka ce'aniif dirqisiisanii bishaan keessatti buusan jedhe dhaabbanni godaantota idil addunyaa. Biiroo konsiilaa Itoophiyaa Jibuutii jirutti gorsaa ministeeraa kan ta'an obbo Tamasgeen Adaraa BBCtti akka himanitti balaan kun kan mudate godaantota bidiruu lamaan deemaa turan irratti yoo ta'u godaantonni kun Yemen irraa gara Jibuutii osoo deebi'aa jiraniiti. Dhaabbanni godaantota addunyaas gamasaan balaan suukaneessan kun kan mudate qarqara bishaan Jibuutii iddoo Oboog jedhamutti yoo ta'u dallaalota seeraan ala nama daddabarsaniin bidiruu irraa bishaan keessatti buufamanii namoonni hedduu beeksise. Balaa qarqara Jibuutiitti torbee kana mudate namoonni 45 yoo du'an hedduun isaanii achi buuteen isaanii hin baramne. Godaantonni kunneen fedhii isaanii Yemen irraa gara Jibuutii osoo deebi'aa jiranii balaan kun isaan mudachuu himan konsiilaa Itoophiyaa Jibuutii jirutti gorsaa ministeeraa kan ta'an obbo Tamasgeen Adaraa. Kanneen balaa kanarraa lubbuun hafan akka jedhanitti namoonni 300 ol bidiruu lamaan Yemen irraa kaanii gara Jibuutii deebi'aa kan turan yoo ta'u bidiruun tokko nama 100 yoo feetu isheen lammaffaan ammoo godaantota 210 feetee deemaa turte. Dhaabbanni godaantota idil addunyaa qaamolee mootummaa waliin ta'uun kanneen galaana keessatti dhidhiman baraaruuf tattaaffii godhus reeffa lammiilee Itoophiyaa 45 erguu fi kaan ammayyuu barbaachatti akka jiru beeksise. Aadaa fi jiruuf jireenya hawaasa Itoophiyaa arguu isaatti gammaduu kakaasu Ekee Sharpaa gara fuulduraatti hawaasi isaa Itoophiyaa dhufuun aadaa as jiru akka daawwataniif akka hojjetu hima. My name is Ekee Sharpaa from Nepal. We are the participants about this Oromoo. Maqaan kiyyaa Ekee Sharpaa Nepal irraa dhufe. Sagantaa torbee turizimii Oromiyaa irratti hirmaachuuf dhufne. Dhufnee Itoophiyaa arguu keenyatti baay'ee gammanne. Aadaa wal jijjiiruuf Nepal irraa kaanee dhufne. Uummanni Itoophiyaa buna isaanii akkaan ajaa'iba ta'een nu simatan. Bunni Itoophiyaa gitan qabu. Guyyaa guutuun dhugaa oole. Nepal biyya guddina turizimiin beekamtuudha. Misooma turizimii guddaatu jira. Gaara addunyaa irratti guddaa ta'e qabna. Gaara Everest. Erganas dhufee qabeenya uumamaa hedduu argeera. Bosona qalbii namaa hawwatu, teessuma lafaa babbareedoo, akkasumas aadaa jiruu fi jireenya kan uummata Nepal waliin wal fakkaatu argeera. Ani ammoo hojiin koo namoota gaarreen daawwachiisudha. Garuu gara fuulduraatti namoonni hedduun dhufanii aadaa as jiru akka ilaalan nan hojjedha. Hamzaa Kadir Waariyoo ammoo garee artistoota Nepal irraa dhufan qindeessuun nama fidedha. Garee kana akkamiin Nepal irraa qabatee akka fide BBCtti himeera. Biyyi jiraadhu Awustiraaliyaadha. Hariiroo Awustiraaliyaa fi Nepal irratti hojjechaa waan tureef hawaasa Nepaalii wajji intigireeshina yookiin immoo wal simatiinsa gaarii waan qabuuf hawaasa Nepaalii wajji walitti dhufeenya gaarii sadarkaa mootummaatii fi akkasuma immoo hawaasa gajjallaadhaatii wajji waan hojjedhuuf waa'ee gadaa irratti hedduun qorannoo godhee jira, kitaabas barreesseen jira. Kanarraa kan ka'e akka torbaan turizimii Oromiyaadha adde lalisee wajjin yeroo dheeraadhaaf hariiroo qabaachaa turre dhimma Oromiyaadha promoot godhu irratti akka goodwill ambaasadaritti hojjechaa ture tola ooltummaadhaan. Sababa kanaaf maalii fi torban Oromiyaadha kana addunyaalessa godhuu hin dandeenye kan jedhu yaadni anumarraa dhufe. Kanarraa approach godhee isin illeen baay'ee nama cimtuu waan taateef fudhannee kaka'umsa kana fudhannee yoo waan kana jibbaata goone hoo akkamii kan jedhu irratti jechuudha jarri kun kan dhufuu danda'a. Hamzaan uummata Neepaalitti guddoo dhiyaata. Kitaaba waa'ee biyya isaanii beeksisu barreessuunis dhiyeenya achitti eebbisiiseera. Uummata duudhaa fi aadaa ganamaa kunuunsuun fakkeenya ta'e kana waliin muuxannoo wal jijjiiruun bu'aa qabu ibsa. Biyya isaanii promoot godhuudhaaf kitaaba tokko barreessee ji'a tokko dura achitti eebbisiifne jechuudha. Kanarraa wal amanuu fi walitti dhiyaachuu akka nama isaaniitti na fudhachuu jechuudha. Amma kanaa gartuu wayaa isaanii uffadhe. Garummoo asitti maal garsiisaa jirra? Isaan kun akka dhufanii aadaa keenya, seenaa keenya, qabeenya biyya keenya kamitti akka barachuu danda'an riqicha yookiin immoo biriijii san uumnee gadaanis sirni qabnus holistik approachidha ilma namaatiif dhaabbate. Waan ilma namaatiif dhaabbate hunda uf qofaadhaaf yaaduu osoo hin taane sanduuqa ala baanee uummata addunyaa hunda hammachuu akkamitti akka dandeenyu of bira dabarree nama biraatu akkamitti tajaajiluu akka dandeenyu garsiisuudhaaf akka fakkeenyaatti jechuudha. Waan kana promoot waan godhuuf turizimiin illeen anillee xiyyeeffannaadhaan hawaasa wajji waa'ee aadaa, waa'ee afaanii, waa'ee qabeenya uumamaa, mirgoota isaanii kanneen hunda ka uummata keenyaatis ka biyya kanaatis akkamitti akka baratan aadaa kana wal jijjiiruu yoo jiraate namni tokko biyya alaa deemee waa'ee kana promoot godha jechuudha. Isaan dhufanii daawwatan nutillee deemnee muuxannoo wal jijjiirra jechuudha. Akkasitti walii wajjin biyyallee misoomsuu dandeenya.
sammuu ilma namaatiin illee akkasitti misoomsuun danda'ama jechuudha. Aadaa fi duudhaan Oromoo kun addunyaa irratti akka beekamuuf hojiin kun jalqabbii murteessaa ta'uu ka'eeru. Hamzaan gara fuulduraattis hojii kanarratti xiyyeeffatee akka hojjetu kaanis kanarratti akka hojjetan dhaameera. Asitti dhaabbatu kun akka fakkeenyaatti dhihaate. Fakkeenyi kun immoo namoonni individuaaliin artistoonni professional jiran kunniin gara sooshaal miidiyaadhaatiin gara miiliyoona 1 fi 2 ol warra followersii qabantu jira. Akka vaayiraalitti deemuu danda'a odeeffannoon kun jechuudha. Biyyoota ollaadhaa konfidensii horatan. Biyya akkasiitis dhufee bakka akkasii ardii Afrikaadhaa ejjetan, ardii Itoophiyaadhaa, ardii Oromiyaadhaa irra ejjetan nutilleen akkana kan jedhu yaada akkasii qabaatan. Achi booda immoo namoota waan kana hojjechuudhaaf irratti xiyyeeffannoo qaban, namoonni mul'ata qaban, approachii akkasii yoo qabaatan, hopefully waggaa dhufuuf immoo biyyoonni hedduun akka hirmaatan fakkeenyummaa kana fudhatanii waan guddaadha jedheetiin yaada.